Ashama harka fuudhin jirtu hordoftoota wadaana biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootii galana rabbii haa ga'u. Har'as Qaaccaallee alaabaa baawwatiin qabadhe isinii dhufe bila dabarsinitti argisiise jechuudha. Kutaasaa kutaa lammaffaati kuni. Kan mormatti hidhannu jechuudha. Isa kana wajjin hojjennee xumurree jira. Fuuldura kanammoo akkamitti akka itti daballee hojjennu isinitti argisiisa. Afaan irraa isiniin jedha yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Fuuldura isaa kanarratti akkamitti daballee hojjennu jennee. Amma callee magariisa fudhadhaa as bira diimatu jira jechuudha. Callee magariisa sadii bifa kanaan diruudha jechuudha. Callee magariisa sadii sadaffaa kana jala waraanna kana jala jechuudha. Sadii fudhanna jechuudha. Ammas immoo as jala waraanna jechuudha. Eegasii afur fudhanna. Kan kana afurii. Asirratti jira. Deebisee sadii.
akkuma argitan kana kan mormaa haaluma kanaan itti fufee jechuudha. Haala kanaan xumurre jechuudha. Akkuma argitan kana akkuma jalqabne nagaa naa ta'a isiniin jedha. YouTube laayik share gochuun dagatinaa. Nagaa naa ta'a viidiyoo lammataattis sadaffaatti nagaa walitti deematu nagaa naa ta'a.